Egaa jijjiirraa maallaqaa akkuma beekamu karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyoota hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Har'arree biyyoota 20 qabadheen dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin isuma kalee jechaadha. Biyyoota 7 qabadhee dhufe kanan jira jechuudha. Guyyaa har'arree salphumatti karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin immoo biyyoota 7 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dagenne nagaa waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni kana faaraa taataan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib shee laayik gochuun karaa maatii keenyatti dabalamaan isiniin jenna. Warroonni immoo mana kanaaf maamila taataan viidiyoo kana shee laayik gochuun hanga dhumaatti dhageeffadhaa isiniin jedha. Maaliif viidiyoon koo yoo baay'ate daqiiqaa 10 jechuudha. Baay'ate yoo jedhame daqiiqaa 10 malee isa hin darbu hin jiru jechuudha. Yookaan daqiiqaa 8 daqiiqaa 7 fi sekeendii wayii yookaan daqiiqaa 8 fi sekeendii wayiiti bakka baay'ate yoo jedhame daqiiqaa 10 jechuudha. Maaliif duraan barreessee dafee tanan dubbadha waan ta'eef daddafee silaan dubbadhuuf yeroo hin fixu jechuudha. Yeroo hin fixu kanaafuu hanga dhumaatti dhageeffadhaa. Waaliif nama hundayyuu fayyada jireetana yaada jechuudha. Isa akkasitti yaadatanan isinillee hordoftoonni tokko koomentiidhaan guyyaa hundayyuu qabadhu kootti jettu akkuma isin jettan anillee guyyaadhaan qabadhee dhufaa jechuudha. Biyyoota 20 maaliif oolmaa sharafaa waan ta'eef namoonni hundumtuu beekuu qabu je'eetanan jechaadha. Maaliif namoonni hundumtuu keessattuu warroonni biyya garaagaraa irraa gara Itoophiyaatti birrii ergatan birrii isaanii meeqa akka ta'uuf argachuu hin danda'u jechuudha. Viidiyoo biyya keessaa salphumatti kana jechuudha fanii jechuudha. Amma salphumatti Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Akkuma beekamu guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Har'arree Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 58 fi saantiima 18 jechuudha. Guyyaa har'aa immoo kan dabalee jira kan hir'ises jira jechuudha. Karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan gin garuu karaa baankiitiin akkuma kaleetti jira jechuudha. Namoota garaagaraatu qaba dhageeffata je'eetanan isuma kalee qabadhee dhufe jechuudha. Karaa baankiitiin isuma kaleetti jechuudha. Garuu karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan guyyaa har'aa kan dabalee jira kan hir'ises jira jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 31 jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankii daldala Itoophiyaatiin kana sharafamee oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 14 fi saantiima 96 jechuudha. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 93 fi saantiima 25 jechuudha. Eesuma kaleetii jechuudha. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 1 fi saantiima 70 jechuudha. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 jechuudha. Birriin Duubaay tokko karaa Itoophiyaak.com guyyaa har'aa birrii 43 jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin jechaadha. Baankii daldala Itoophiyaatiin Duubaay dirhaamiin tokko birrii 35 fi saantiima 67 jechuudha. Kan itti aanu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiima 15 jechuudha. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 34 fi saantiima 92 jechuudha. Kan itti aanu Hooma riyaalli tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 11 fi saantiima 15 Kuweet diinaarri tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 16 fi saantiima 05 akkasuma immoo Kuweet diinaarri tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 400 fi birrii 19 fi saantiima 31 jechuudha. Kan itti aanu Bahareen diinaarri tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 20 fi saantiima 35 Joordaan diinaarri tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan
Birrii 200 fi birrii 22 fi saantiba 80. Chaayinaa yuwaan tokko karaa itoo bilaak maarket dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 21 fi saantiba 94. Iswiis biraankiin tokko karaa itoo bilaak maarket dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 92 fi saantiba 44. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa itoo bilaak maarket dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 12 fi saantiba 58. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin tokko karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 73 fi saantiba 67 jechuudha. Karaa baankii daldala Itoophiyaatiin birrii 100 fi birrii 73 fi saantiba 67 jechuudha. Paawundiin tokko jechaadha. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itoo bilaak maarket dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 79 fi saantiba 40 jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha. Yuuroon tokko birrii 100 fi birrii 48 fi saantiba 47 jechuudha. Kan itti aanu koronnaadha. Koronnaan tokko karaa itoo bilaak maarket dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 49. Turkii liireen tokko karaa itoo bilaak maarket dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 03. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itoo bilaak maarket dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 18. Yemen rihaalli tokko karaa itoo bilaak maarket dootti koom yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 64. Israa'el shekeliin tokko karaa itoo bilaak maarket dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 45 fi saantiba 09. Paakistaan ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarket dootti koom yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 55. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarket dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 84 sharafamaa oolee yookaan jijjiiramaa oolee jira jechuudha guyyaa har'aa. Karaa itoo bilaak maarkettiin illee ta'e akkasuma karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaatiin biyyoota 7 akkasuma karaa itoo bilaak maarkettiin biyyoonni 20 kanaan sharafamaa oolan yookaan jijjiiramaa oolanii jiru jechuudha guyyaa har'aa. Kanan jechuu barbaadu immoo jechaadha karaa itoo bilaak maarket dootti koom yookaan gabaa gurraachaan si'aadha si'aatitti guyyaatti garaagarummaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf kan guyyaa ittiin qayyaratan yookaan geeddaratan galgala isa ta'u yookaan isaa gadi yookaan isaa ol ta'uu malaa jechuudha hin beekamu. Uzuma onlaayinii irra jiraniyyuu garaagarummaa qaba jechuudha. Bakka itti dabalu jira yookaan hin dabala yookaan hin hir'isaa jechuudha. Salphumatti dhaabbataa miti akka baankii miti jechuudha. Baankii akkuma jedhe yookaan torbanitti yookaan guyyaatti qayyaramu yookaan torban yookaan bakka guyyaatti yoo fakkeenyaaf har'a yoo qayyarame yookaan torban irraa qayyaramuu danda'a malee dhaabbataadha karaa baankiitiin. Garuu karaa itoo bilaak maarkettiin hin qayyaramu jechuudha. Onlaayinii utuma jiraniyyuu hin qayyaramaa jechuudha. Kan biroo immoo kanan jechuu barbaadu jechaadha. Keessattuu warroonni Joordaanii fi Beerut mana madaabii jirtanii jechuudha. Ani kanan hojjechaa yookaan warra mana madaabii jiranii fi jechaadha. Fakkeenyaaf akkuma jedhe kan birrii biyya Joordaanii dinaara jedhama jechuudha. Keessattuu warroonni mana madaabii jirtan immoo dinaara biyya sanaa miti jechaadha kan fudhatan. Akkasumas Beerut yookaan limneen birriin Beerut yookaan limneen paawundii jedhama. Paawundiin biyya sanii immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundiin Beerut baay'ee xiqqoodha akka birrii Yemen akka birrii Paakistaanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin Paakistaan guyyaa har'aa 0 saantiba 54 jechuudha. Ganaadha jechuudha. Birrii Itoophiyaa gahuudhaaf gana saantiba 44 barbaada jechuudha. Akkasuma jechuudha birriin Beerutii yookaan limneen birrii Itoophiyaa tokkoon guutuu jechuudha. Birriin achii jechuudha. Salphumatti isinillee jechuudha keessattuu warroonni mana madaabii jirtanii doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaaniif Beerut mana madaabii hojjetan jechaadha. Doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'ee jira. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii jedhee, Kanaadaa doolaarii jedhee, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee, anniin maqaan eenyuu biyyoota 20 yoo ta'uu malu jechuudha. Isa keessa garuu isin kan fudhattan yookaan kan ittiin herregachuu qabdan Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan Ameerikaa doolaariin herregatu yookaan assaabbattu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarket dootti koom yookaan gabaa gurraachaan yoo hergatan warroonni Joordaanii fi Beerut mana madaabii jirtan jechaadha. Birrii 100 fi birrii 58 fi saantiba 18 herregatu jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankiitiin yookaan baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin yoo hergatan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut mana madaabii jirtan jechaadha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa doolaariin tokko birrii 100 fi birrii 31 jechuudha.
doolaariin Ameerikaa tokko karaa baankii daldala Itoophiyaatiin birrii 100 fi birrii 31 herreeggattu yookaan sassaabattu malee salphumatti birrii biyya sanaa miti jechuudha. Akkuma jedhe kan warroonni Joordaan jirtan dinaara miti jechuudha. Keessattuu warroonni mana madabii jirtanii jechuudha doolaarii ta'a jechuudha. Akkuma siin jedhe doolaarii Ameerikaa ta'a jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan lemneen irree doolaarii Ameerikaa ta'a jechuudha. Salphumatti doolaarii Ameerikaatiin herreeggattu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaa ta'a.